Viidiyoo kana keessatti barnoota paartii lammaffaa kan qabadhee isiniif dhiyaadhe akkamitti akka idiit viidiyoo yookaan itti tolfatan hunda isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jira hiriyoottan kiyya. Maarree aappii Kaanimaastar akkuma isin barsiisee ture paartii tokkoffaa keessatti baakgiraawundoota garaagaraa gadi buufadha akkuma isiniin jee gadi buufatanii kan qabdan akkamitti akka isa keessatti viidiyoo idiit itti godhanii isin barsiisa. Idiit qofaa miti akkamitti akka zuum godhan viidiyoo ofitti as buttee achi deebisuu waa hunda akkamitti akka tolfatan akkamitti akka gaalaarii keessatti gadi isiniif bu'u Kaanimaastar kan durirraa amma qayyaramee waan jiruuf iddoo garagaratti qayyaratee waan jiruuf waa hundaa akkamitti akka itti dalagamu hundaa isin barsiisa. Kan gaalaarii keessatti gadi isiniif bu'utillee in rakkatinaan isiniin jaa kallattimaan karaa barumsaa isin dabarsaa. Chaanaala qorataa teeknoollee sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Tole gaayiriyoottan kiyya kunoo Kaanimaastar kana keessa ni seentanii eegaas keessa seentanii niiw piroojeekti bakka jedhu kanarratti kilik gootanii 16:9 isa kana ni filattu. Sana booddee kan gadii kana kireet bakka jedhu tanarra kilik gootanii yeroo tokkoo fi sana booda akkanatti isiniif banama dhiifama kun tole beeksisa X gootanii irraa ooftanii akkanatti isiniif dhufa jechuudha hiriyoottan kiyya. Yeroo akkanatti inni isiniif dhufe amma aadiyoon cufaadha, riikoordiin cufaadha, laayeriin cufaadha, bakkee wanta adda addaa ittiin fidatu hundinuu cufaadha. Maaltu banaadha? Miidiyaa bakka jettu adii kanaa fi diimtuu jalaa kana bichaatu banaadha. Garaa kana hedduu diimtuu kana yeroo dhootte kaameeraa bakka jedhu irratti ammuma suuraa kaane as keessatti idiit gochuu ni dandeenya jechuudha. Asiinis kaameeruma isaatiin riikoordii goonee viidiyoo riikoordii goonee suuraa kaanisan irratti idiit gochuu ni dandeenya. Kana viidiyoo biraa keessatti qabadhee isiniif dhiyaadha. Har'aaf immoo kaninaan qabadhee isiniif dhufe miidiyaa bakka jiru kanarra adii kanarra yeroo tuttan sana booda baakgiraawundii isaa ni filattu. Anamma isinumatti argisiisuuf waan ta'eef tolemee baakgiraawundii isuma kana filadhee isin argisiisu. Isa kana yeroo akkanatti irratti gadi tuttan gizee akkanatti irratti gadi tuttan fuuldura isaa qabdanii as harkistanii jechuudha. Gizee akkanatti isin daalacha akkanatti gadi tuttan malee isiniif hin deemu jechuudha. Tole gaa warreen karaa tiktookaatiin na hordoftanilleen guutuu viidiyoo kanaa chaanaala qorataa teeknoo jalatti ilaala. Profaayila tiktookaa kanaa jala jira. Jala seenuudhaan guutuu achirratti daawwatuu ni dandeessan. Barnoota adda addaa achi jala argatuu ni dandeessan jechuudha. Barnoota ajaa'ibsiisoo achi jala ni argattaniin isiniin jaa. Tole gaa hiriyoottan kiyya. Kunoo amma maaliin idiit godhuu feetaa jaa waa hedduu nunoo as keessa jira jechuudha. Kana hundaa'uu faayidaa isaa paartii 2-3 jee qabadhee isiniif dhiyaadha. Amma eega hangana gootanii daqiiqaa 00 jettu tanatti iyya diimtuu tana baakgiraawundii duuba dabarsuu qabdan. Asirratti bakkuma isin sarara diimtuu tana irratti dhaabdanitti viidiyoon keessan isiniif dhufaa jechuudha. Tole egaa raayitii eega gootan booddee jechuudha laayar bakka jedhu tana ni filattu. Sana booda miidiyaa bakka jettu kan tokkoffarraa kana ni filattu. Sana booda viidiyoo isin barbaachisu ni filattu. Anamma qaanqee shawuu kana haa filadhu. Asumaan chaanaala qaanqee shawullee sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Tole gaa kun amma kun akkana isa kana zuum gochuuf yookaan irraa muruu yoo barbaanne mee amma irraa muree isin argisiisuu bakka hammana kanan irraa muruu barbaada yoon jedhe sarara diimtuu tana asirratti eegan galfadhe boodan viidiyoo eegan irra gattuqee wanti kun akkanatti irra naabee booda as ni tutta jechuudha. Bakka maqasaa kana yeroo tutte fakkeenyaaf nama irraa muruu waan karaa harka bitaa irraa muruu waan barbaadeef karaa maqasni jiru kana irratti tuqa yeroo tokkoo fi dhiifama irratti tutta. Kunoo amma guututti irraa muramee jechuudha. Duubni isaa maal gootu raayit gootu. Kunoo amma irraa muramee kanaafuu akkanatti itti fayyadamaan isiniin jee hiriyoottan kiyya muraa akkanatti irraa murtan. Fakkeenyaaf karaa harka bitaa yoo muruu barbaadanis kunoo karaa harka mirgaa bituu yoo muruu yoo barbaadanis kunoo walqixa isaa addaa muruu yoo barbaadanillee kunoo eega walqixa murtan boodan irra gattutanii kan hedduu baasuu barbaadan fakkeenyaaf anamma isiniin argisiisa obsaan na hordofaa. Amma kana hedduu mure raayitii gootu ammallee irraa viidiyoo akkanatti irra siisite hedduu tanaan muree baasuu deemamma fakkeenyaaf abtaamuu lammuugaa viidiyoo kiyya maamu murte jee asumaan yoo na arge dhiifama asumaan akkanatti hin kaane. Okay, bakka raayitii kanarra ni tuttanii sana booda ammallee hedduu isaa kana ni murtanii sana booddee raayit ni gootu.
Okay, amma xumurame raayitii itti erga itti gootan xumurame amma kunoo viidiyoon bakka sadiitti murame kunis sirriitti na hordofaa hiriyoottan kiyya kunis kophaadha ammallee yoonin asii dhiise kanas irras yoo gattu kee kophaadha kunilleen adda jechuudha hundi isaa murame tole gaa amma kan hedduu kana akkamitti hedduu tana baasna jettanii kan na gaafattan erga akkana irra gattutanii keelloo isiniif ta'e booda kunoo asirra dhuftanii dileet gootan xumurame kunoo amma hedduun tun banaa jechuudha kana akkamitti walitti fiddan quba lamaan qabdanii akkana walitti fiddan sarara kanarratti walitti fiddan kunoo amma walitti fideetiin jira jechuudha tole gaa eega hangana gootan boodan akkamitti akka zoom gootanillee isiniin argisiisa hiriyootan kiyya isumarra gattuttan viidiyoo kanarra eega tuttanii booda bakka mallattoo qulfii tanarratti tuttan yeroo tokko tole gaa eega irra tuttanii boodan kunoo akkanatti isiniif ba'a isa kana garaagarummaa isaa amma fakkeenyaaf gamana yoo akkanatti irraa finne inni kun nuun tuqamu jechuudha keessatti gaddeeba sababni maali viidiyoo muruu zoom godhuu barbaanne san hundaa'u sarara diiman dura dabarsine jechuudha kanaafu waa xiqqisho akkanatti as buttanii amma kunoo nuu bahee jira asirratti tole gaa zoom godhuuf deemna amma fuulduratti as harkisuu deemna nutti as ufitti as fiduu deemna jechuudha kanaafu maal gootan isa kana qabdanii akkanatti as fiddanii harkiftanii guutan hamma eessa hamma asiitti barbaanna tole hamma asiitti barbaanna amma maal gootu uf duuba deebistu akkanuma quba lamaan qabdanii uf duuba deebistu otomaatika booda ufumaan otomaatika deemaa jechuudha hiriyoottan kiyya tole amma hamma asii jechuudha as harkiftu akkanatti as harkiftu tole amma maal gootuun hiriyoottan kiyya kunoo amma kun akkana ufumaan deemaa jechuudha ufumaan deema jechuudha san booda an bareechee waan hin hojjetiniif isin akka barbaadanitti hojjechuu ni dandeessa raayit goota san boodan amma ni taphachiisnaa ni laaltanii kunoo abtaamuu lammoo kunoo amma kaan keessoo ufumaan as deema ufumaan achi deema shoyyaa harka fuudhee daawwattootaan dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan sagalee keessan qaanqeeshoo torba kanaafuu hiriyoottan kiyya akkanatti hojjetuu ni dandeessan kunoo ufumaan deema ufumaan dhaabbata ufumaan deema otomaatika jechuudha akkanatti hojjetuu ni dandeessaniin isiniin jee hiriyoottan kiyya kan biraa kanin isiniin jee akkamitti akka gaalaarii keessatti gadi buufatan tole gaa irra akkatina warreen gaalaarii keessatti gadi buufatu wallaaltan asirra dhuftanii xiyya kana ni dhoottan yeroo tokkoo fi eega xiyyarra kilik gootan boodan save video bakka jedhu tuttan as isin fidaa kana sosoo hin dhufne kan amma 1080p jedhu kuni viidiyoo isa kanarratti osoo hin taane kan gadi irratti buufattan HD 720p kan jedhu kanarratti kilik gootan jechuudha viidiyoon keessan giddu galeessa yoo ta'e asiin fakkeenyaaf asiin amma as dheeressitanii kunoo MB isaa asitti MB isaa dabalaa jira jechuudha akkuma viidiyoon keessan guddaatiin gadi buusaa deemtan gadi buusaa anammaaf asirratti nagaa jechuudha asirratti akkuma viidiyoon keessan guddaatiin gadi buusaa deemtan jechuudha tole amma maal gootan hiriyoottan kiyya asirratti 30 kanarratti deebisuu qabdanii asirratti immoo 720 eega gootan boodan save as video kajoo kanarratti ni kilik ni gootu amma yeroo akkanatti isin dhufe maallaqaan bitii siin jaa maallaqaan bittee gadi akka buufattu siin jaa kun immoo maali beeksisa jechuudha kun beeksisa kana irraa dhaaf skip bakka jootana kilik gootan kun amma gadi naa bu'aa jira jechuudha bifa kanaan akka ajaa'ibatti gadi buufatuu dandeessaniin isiniin jaa hiriyoottan kiyya kun amma gaalaarii keessatti gadi naa bu'aa kanaafuu akkanatti amma gadi buusuu waan hin barbaadiniif eksi godheen irraa deebi'a akkanatti itti fayyadamaa isiniin jaa hiriyoottan kiyya viidiyoon irraaf qabanneillee kanumarratti raawwata viidiyoo paartii sadaffaan keessatti akkamitti akka waan waa'ee aappii kan maastar kanarratti xiyyoota garagaraa akkamitti akka itti fayyadamtan isin barsiisa barnoota biraatiin hamma walitti deebinutti baay baay nagaa naa oolaan isiniin jaa